Har'a immoo kan ilaallu waa'ee gaaga'ama yookaan muddama umurii giddu galeessaa kan jedhudha. Midlife crisis kan jedhamu. Namoonni tokko tokko midlife crisis jedhu kaan immoo afternoon of life jedhama. Midlife crisis jechuun namoonni umuriin isaanii naannoo 40 hanga 50 ta'e 40 naannoo sana kan ta'e dirqama 40 miti. 40 naannoo 50 kan ta'e namoota umurii kana keessa jiran 10 keessaa 2 gaaga'ama umurii giddu galeessaan yookaan midlife crisis waliin jiraatu jedhamee tilmaamama. So namoota 10 keessaa namni 2 kan umuriin isaanii naannoo 40-50 ta'e midlife crisis keessa jiru kan gaaga'ama muddama umurii giddu galeessaa keessa jiru jedhamee tilmaamama. Mee mallattoo wanta kanaa maadha? Maaltu fidaa? Maal gochuu qabna? Furmaanni maadha kan jedhu immoo akka armaan gadiitti gabaabsinee waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'an jedha. Gaaga'amni umurii giddu galeessaa yookaan midlife crisis jechuun yeroo namni umurii giddu galeessaa 40 naannoo 50 argamu ofii isaatiin of gaafatudha. Maal of gaafata? Wanti dabarsuuf gaafata. Murtoo jireenya isaa irra deebi'ee yeroo itti of ilaaludha. Akkasumas dhiphina miiraa yookaan immooshinal tirbalaansii keessa yeroo darbudha jechuudha. Kunis namoota tokko tokkoof akka carraa tokkodha. Ittiin of fooyyessu. Akka carraa tokkootti nama umurii dabalaa deemu keessatti eenyummaa fi filannoo jireenya isaa akka haaraatti xiinxaluuf yeroo ce'umsaa yookaan tiraanziishinaal isteej ta'ee akka fayyadu ni amanama. Maaliin dabarsee? Maal sirrii murteessee? Jireenya keessatti immoo wanta sirrii hin murteessine maadha? Wanta gaarii hin taane kan hin murteessine maadha? Akkamiin gaarii godhe maadha kan jedhee yeroo itti of ilaaludha. Namoota ta'e ittiin of fooyyessu. Tokko tokko immoo itti gaabbaniima kiraayisii keessa galu jechuudha. Baay'ee ofitti haaroo ofitti gadu. Namoonni umurii kanatti hiiqaa jirru dhugaa. Namoonni umuriin keenya gara kanaatti dhiyaataa jirru wanti kun akka nu mudachuuf deemu dursinee beekuu qabna jechuudha. Karaa hojii keetii filatteetti gaabbuu, waan baratteetti gaabbuu, waan hojii qacaramteetti murteewwan birrii fi faayinaansii hojii wal qabatan kan kanaan dura dabarsite yookaan birrii balleessitee ta'uu danda'a, waan ta'e bittee ta'uu danda'a, waan dogoggorte waa'ee birrii hojii wal qabatu. Akkasumas dandeettii qaama keetiin hir'achuu isaatti yaadda'uu dandeessa. Fakkeenyaaf loltummaa keessa seentee miidhamtee ta'uu danda'a yookaan wanta adda addaa keessa seentee miidhamuu dandeessa. Yookaan galmoota osoo hin milkeessin hafteef dhiphachuu dandeessa jechuudha. Sooroo umuriin keenya 40-50tti hiiqu kun nu mudachuu danda'a. Kun midlife crisis jedhama. Wanta dabarsine dudduuba deebinee yeroo ofitti gaaddinuu ofitti aarru jechuudha. So midlife crisis yookaan gaaga'amni umurii giddu galeessaa yeroo namni umuriin isaa giddu galeessa keessa jiru jireenya isaa galma isaa fi dandeettii isaa irratti shakkee fi gaabbee keessa deebi'ee yeroo ilaaludha. Mallattoo namoonni akkasii agarsiisan keessaa kanneen gurguddoon tokko gaddaaf gaabbiidha. Dhimmoota darban irratti fakkeenyaaf hariiroo jaalalaa, gaa'ela yookaan hojii irratti gaabbii guddaa qabaachuu fi jireenya amma irra jiraataa jiran yookaan amma keessa jiraataa jiranitti gammaduu dhabuu. Kun mallattoo tokkodha. Garbiraan hojii yookaan jireenya guyyaa keessatti mufachuu fi oolee bulee jechuudha osoo karaa biraa deemeera ta'e jedhanii yaaduu akkas murtee ofiitti gaabbuu jijjiirama barbaaduun bakka amma fookas gochuu dhabnutti fookas gochuu dhabne hojii amma jirrutti fookas goonee jabaachuu dhabne sadda darbe gaabbinee hojii amma jirrutti fookasii dhabuu akkasumas aariif muffii qabaachuu jireenya irratti aariif muffii qabaachuu keessattuu haadha yookaan abbaa manaa maatii yookaan hiriyoota irratti aarii sana mul'isuu. Mallattooleen garbiroon nostaaljiyaa yookaan wanta darban yaadachuu jireenya yeroo dargaggummaa fi yeroo cimaa turan yeroo qaama isaanii fi humni isaanii cimaa ture yaadachuu fi yeroo ammaa irratti xiyyeeffachuu dhabuu. Gochaa dafanii waa murteessuu qabaachuu yookaan impulsive behavior qabaachuu. Fayyuma lafaa kaanii waa murteessuu, lafuma kaanii wanta guddaa ta'e bituu, bittaa guddaa raawwachuu yookaan dhugaatii fi tamboo adda addaa keessa seenuu tasa waa murteessuu jechuudha. Akkasumas fedhii saalaa irratti illee fedhiin saalaa dabaluuf irrachuu irratti gahee mataa isaa qaba. Akkasumas yaada jijjiiramaa qabaachuu akkuma tasaa jijjiirama jireenyaa akkuma tasaa mana jijjiiru akkuma tasaa hojii jijjiiru yookaan yooma jijjiiruu baatan illee jijjiiruu yaadu. Lafuma kaanii mana kana nan jijjiiradha. Bakka mana kiraa keessa jiran keessaa bu'uu yaadu. Hojii hojjetaa jiran dhiisuu hin barbaadadhu akkuma tasaa. Yoo carraa itti jijjiiran qabaatan ni jijjiiruu kanaachi hojiima sana jibbu jechuudha. Kunis dogoggora koo sirreessuuf jechuudhaan ta'uu danda'a. Wanti kun egaa mallattoon isaa dhiiraaf dubartoota biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dubartoota biratti yeroo baay'ee of xiinxaluu fi fedhii ofii eeggachuutti dhufa. Gara of kunuunsuutti deebi'u isaan shift to self care irratti xiyyeeffatu.
Warri dhiiraa immoo yeroo baay'ee self keeriin gara internaalii miti gara eksternaaliitti xiyyeeffatu. Yeroo baay'ee gaabbii murtoo darbeetiin daangeffamuu yookaan tiraapir ta'anii akka hojii irratti xiyyeeffatan fa'aa of taasisu jechuudha. So dubartoonni of ilaalu dhiironni immoo faaktarii alaa ilaalu. Garaagarummaan jiru kanaan. So wanti kun yoo nu mudate maal gochuu qabnaadha inni guddaan. Wanti kun yoo nu mudate maal gochuu qabnaa? Tokkoffaan jijjiirama fudhachuudha. Yeroo umuriin keenya dabalaa deemu jijjiiramni waan hin oolledha waan ta'eef sana wajjin nagaa uumuun yookaan wal simanii umurii giddu galeessaa keessatti jireenya tasgabbaa'aa jiraachuuf ni fayyada. So jijjiirama fudhachuudha bakka namni nama dhalataan, nama guddataan, nama dullooma bu'aa bahii hedduu dabarsaa dogoggora sin hojjeta. Inni guddaan jijjiirama fudhachuudha. Akkasumas miira ofii beekuudha. Miira kee ukkaamsuun dhiphinaa fi mala ittiin jireenya ofii geggeessan kan fayyaa hin taanetti si geessuu danda'a waan ta'eef miira ofii beekuun gaariidha. Miira kee fakkeenyaaf barreessitee yookaan namoota amantuu fi hiriyoota si gorsanitti himtee teraappistii yookaan ogeessa gorsaatti illee himtee miira sitti dhaga'amu sana gargaarsa argachuun gaariidha. Biraan wantoota to'annoo keenya ala ta'an irratti of dhiphisuu dhiisuudha. Haalota to'annoo kee ala ta'an adda baasii waan jijjiiruu hin dandeenye irratti dhiphachuu dhiisii waan to'achuu dandeessu irratti xiyyeeffadhu. Fakkeenyaaf ijoolleen kee of danda'anii manaa bahuu danda'u. Umuriin isaanii ga'e jechuudha. Barnootaaf kolleejjii galanii sanatti gammaduu qabda malee gadduu hin qabdu jechuudha. Namoota haaraa wajjin wal baruu yaaluudha yeroo akkasii yeroo ijoolleen fakkeenyaaf guddatanii kolleejjii galanii manaa ba'an qofaa ta'anii gadduurra namoota haaraa wajjin wal baranii haala jiru jijjiiranii jiraachuudha jechuudha. Haalota haaraa keessa suuta galuun barbaachisaadha. Jijjiirama guddaa takkaatti murteessuu dhiisuudha. Haalota haaraa keessa suuta galuun haala isaa baraa deemu wayii itti of barsiisaa yookaan itti baraa deemu wayii. Jijjiirama gurguddaan dhiphachuu dhiisnee rakkoolee gurguddaa caccabsinee gara tarkaanfii xixiqqaadhaan bakka sana akka gahuu dandeenyutti hojjechuudha. Inni gara biroon kaayyoo jireenyaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf wal hiikuu, hojii dhabuu yookaan ijoolleen manaa ba'uun kaayyoo jireenyaa akka dhaabdu si gochuu danda'a waan ta'eef garuu yeroon kee inni hunda caalu darbeera jettee yaaduu hin qabdu. So waan wal hiikteef, waan hojii dhaabdeef bakka yeroon koo darbeera kanaa booddee maal gochuun dandeetti akkas yaaduu hin qabdu jechuudha. Kaayyoo jireenyaa galma wayii qabaannaan sanarratti hojjechuudha. Waan haaraa yaaluu qabda. Hojii harkaa haaraa, afaan biyya alaa fakkeenyaaf bakkeewwan haaraa, hojii haaraa sammuun kee akka qaramuu fi kaayyoo haaraa akka qabaatu gargaara waan ta'eef waan haaraa yaaluun gaariidha. Fedhiiwwan duraan qabdu deebistee shaakaluu. Hojiiwwan kanaan dura jaallattu kan akka fakkii kaasuu ta'uu danda'a, waan biraa ispoortiis ta'uu danda'a, kan dhiistee itti deebi'uudha. Hojii tajaajila tola ooltummaa keessatti hirmaachuudha garbiraan. Namoota gargaaruun gammachuu guddaa fi nagaa sammuu namaaf kenna waan ta'eef hojii tajaajila tola ooltummaa keessatti hirmaachuu. Of kunuunsaaf dursa kennuu. Umurii giddu galeessaa jijjiirama qaamaa, hirribaa fi nyaataa fida waan ta'eef of kunuunsuu. Galma ispoortii madaalawaa ta'e baafadhu. Ispoortii suuta jalqabii humna kee isa amma qabdu malee isa kanaan dura wajjin waliin madaalchisiin. Ispoortiin dhiphina hir'isa waan ta'eef hirriba ni fooyyessa akkasumas lafee fi maashaa keenya ni cimsa waan ta'eef ispoortiin gaariidha. Nyaata kee sirreeffachuu inni garbiraan. Nyaata madaalawaa kan akka kuduraa fi kanneen pirootinii qabanitti fayyadamu. Miira kee jijjiiruuf jettee nyaata garmalee nyaachuudhaaf qusachuu, hirriba gahaa argachuu, sa'aatii 7 hanga 9 rafuu. Akkasumas bakka rafnu kan mana ciisicha keenya qabbanaa'aa fi sagalee kan ittiin baay'anne, kan ifni ittiin baay'anne taasisuu. Ilaalcha dullumaaf qabdu sirreessuu. Waan badaa qofaa irratti xiyyeeffachuudha umuriin giddu galeessaa akka jijjiirama ta'e dullumaaf ilaalcha yaraa ta'e qabaachuu dhiisuu. Galateeffannaa shaakaluu, waan qabduuf galateeffachuu, fayyaa qabaattee umurii kana gahuu keef illee galateeffachuu. So waan qabduuf fayyaa keef maatii keef yookaan jireenya tasgabbaa'aa qabduuf galateeffachuu. Garbiraan immoo wanta hanqate qofa hin ilaalin milkaa'ina kee ilaali. Waan kanaan dura hojjettee milkoofte irratti xiyyeeffadhu malee waan milkaa'ina hafte qofa hin yaadin. Guddina sammuuf muuxannoo qabdu dinqisiifadhu. Akkasumas akkamittan guddadhe jettee of gaafachuu qabdu. Namoonni umurii giddu galeessaa irra jiran caalaatti murteessoo fi of danda'u akka ta'an qorannoon ni agarsiisa. So gufuuwwan akka carraa guddinaatti ilaaluudha malee waan kanaan dura nu mudate akka muuxannootti ilaaluudha malee akka carraa guddinaatti ilaaluudha malee
rakkoon si mudatu akka irraa barattuuf akka ta'e qofatti yaaduudha malee irraa barattee akka ittiin guddattuuf akka carraa ta'e qofatti yaaduudha malee akka rakkootti akka si miidhee darbe qofatti hin yaadin jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin kee yoo dhaabbate dandeettii haaraa barachuuf yaali. So kana gochuudhaan dandamachuun barbaachisaadha malee midlife crisis yookaan gaagaamni umurii giddu galeessaa waan dabarsan jireenya darbine murteessine kan kanaan dura gaabbuun sammuu keenya miidhuu danda'a jechuudha. Galatooma turtii gaarii.